Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya nuti nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin irra deebi'ee jira. Har'a maal qabsiisnaan jettan har'a wanti ani qabadhee isin dhufe Fooziyaan guyyaa meeqa biraankiin irratti hojjetteerti. Ani immoo har'a kafaluu fedha. Fooziyaan mana jirti Rayyaan wajjin taphataa jirti. Ani amma seensa kiyya hojjetadhee gara manaatti gala. Fooziyaan biraankiin irratti hojjedhu. Anuma wajjin laaltanii naga xumura video kiyya na wajjin turuun dagatina isin jedha daawwattoota kiyya. Biraanki kiyyallee asumatti isinitti hima. Fooziyaan waa hedduu gorsee ture. Mee gorsa kiyya qabataa jirti moo qabataa hin jirtu walumaan ilaalla. Wanni ani gorsellee akka ijoollee ammaan ta'inii akka nama guddaatti yaadi walii gadi gisee deemtu namni waa isin jedhe hin dhagayini mana namaa yoo deemtu waan namni isin jedhu hin dhagayin jedhee waa hedduu gorsee jira. Bakka guddaa gahuu qabda jireen amma ulfaatu tana jijjiirtee ubicha osoo hin taane warra keetirraa jijjiirtee nama guddaa ta'uu qabda. Warra keetillee bootaa guddaa yaaduu qabda. Ofii keetillee immoo xaqqarraa kana osoo hin taane boru nama sarraatenyaa qaxaratee hojjechiisu boru mootuyyuu nama bakka guddaa gahuu ta'uu qabda waan ta'eef jabaadhuu waanuma argite wajjin olii gadi hin jedhin jedheen gorsee ture. Mee gorsi kiyya sun hojiirra oolaa jira moo oolaa hin jiru walumaan ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kiyya wajjin turuun dagatina. Share, like, subscribe gochuun immoo nu jajjabeessaa. Galgala waan ta'eef baay'ee dukkanaa jira. Baay'ee na gurraacheessaa jira waan ta'eef waan rakkoon qabu inni isin na wajji turu hin dagatina. Kallattii waan gara manaatti galee kaameraa kiyya shawwadee Fooziyaa yoo gabbee yoo fuudhee kaameraa kiyya dhoofadhee biraankiin kiyyatti fufaa. Mee Fooziyaan maal akka jettu walumaan ilaallaa. Yaadni ijoollee amma namaan galuu namni ganaadha kana ol deemu kuni waa hedduu yaada isin irraa fuuna na wajji tura. Fooziyaan biraankii baay'een irratti hojjetaa turte maayii kan yookaan fiddee bishaan irratti naqaa turte yookaan immoo tuyyuu ataakilti namaa kennettee fisteratti itti nafattiraa turte saboota kana waan ta'eef ani immoo har'a qallaa limatti xiqqeessatuma akkuma humnaatiin hin fattanaanillee maal mee fattanaa kan hin tartimoo hin kufti walumaan ilaallu kallattiiwwan gara Fooziyaa. Hayyee daawwattoota keenya gara manaa galee Fooziyaa amma Rayyaan irraa fuudhee isii ergee jira. Yoo isin deebite kaameraa kiyya fedhee biraan keenyatti fufaa kun Rayyaan jalqa qaba maashaallah jedhanii Rayyaan irraa fuudhee gara alaatti meeshaa jedheen ergee yoo Fooziyaan deebite biraan keenya kallattiiwwan fufaa. Hayyee daawwattoota keenya wajjin tura kaameraa fedhee walitti deebina. Hayyee daawwattoota keenya amma kaameraa kiyya dhoksee ofirraa fageessee fedhee jira. Fooziyaa eeyina Fooziyaa yeroo ta'u itu berarti berdua Fooziyaa deemi suhu di deemu Fooziyaa guddi si waan Fooziyaa Fooziyaa kootu meeshaa eegaa rawaa si tajaajilu kootaa inni bira mi'aa sitti mooda raabutee dhisti raabutee dhisti ayyaani arra laali waan si gaafachuu edaa waan si gaafadhe mootu siraataan sirriitti na dhageeffadhu qalbii miti waan qubna garii waan jireenya keetiif illee murteessaa ta'e si gaafadha sirriitti na dhageeffadhu. Akka atiya silala naan jettu turte waan ta'eef anillee akka namoota atiya silala siin jedhee waan tureef waan asiin jedhe dhaga'uu qabda. Waan asiin jedhe dhageettu waan dhageettu. Hin dhaga'u. Yoo kata'u ta'e oo kata'u ta'e yoo kata'u ta'e ani waan hin taane waan sitti haasa'u silaa waan ta'u sitti haasa'u barbaada. Dafa. Ayyee galatoomi shinaan jechuu keetiif laali maal akka godhu barbaade beekta. Maal siin jechuu akka barbaade beekta garuu baay'ee natti ulfaata waan kana siin jechuu kiyyaaf. Sababni isaallee asiin dura waan akkana hin ta'u waan akkana hin yaadin siin jedhe waan ta'eef amma si gaafachuun kiyya baay'ee natti ulfaata. Garuu mootu dirqama jireenya keetiif waan gaariidha waan ta'eef kanaafin si gaafadha. Waan rakkoon qabu waan fedhee si gaafadha. Natti hin taqayyamtu ani natti na hartu. Waan barbaade si gaafadhu. Na gaafadhaa kaayee. Ayyee. Egaa eeyyamamtuu taate garuu na cannaqeera. Akkamitti akkas gaafadhu hin beeku hundaafuyyuu baasuu dha bakka
bakka baasoo irra cannaqame garuu hundaa'uu tokko lama sadi laal maal akka barbaade beektamu sireessidha qalbii dhiifneerra laali kun viidiyoo hojjettaa migisee baay'ee piraankiin irratti hojjettaa waan adda addaa hojjennaa miti kun yuutuubii kanarratti nama hedduus ilaala nama hedduutu iyyuu asirratti arga kanarraa akka ka'e Fooziyaa mucayyoo baay'ee goobaliidha mucayyoo baay'ee cimtuudha jedhanii nama baay'ee sii barreessa sitti himaa ture hin beektu kana amma maal akkanaan jedhan beektaa komentiin naa barreessanii Fooziyaa mucayyoo baay'ee nama gaariidha mee piliis lakkoofsa keenaa kenni gara keessatti wal dubbifnaa yaada guddaa waan sii waliin mari'adhu qabanaan jedhanii turan achumaan lakkoofsa kiyya kenne nama akkasnaan jedhan lakkoofsa kiyya kenne karaa himuutii yoo wal dubbifnu Fooziyaa na dubbisiisii naan jedhan Fooziyaa waan ani isin jedhetuyyuu narraa fudhatte waan ta'eef kanaa jecha waan Fooziyaatti mu barbaadisan anumatti himii jedhe achumaan natti himi jennaani Fooziyaa baay'ee natti bareeddeerti baay'ee amala gaarii qabdi amala isii jaaladhu manatti kolfitare amala isii jaaladhee jira waan ta'eef fuudhuu barbaada natti gurgurii naan jedha natti heerumsiisii jechuudha gurgureedha horii gurguran baay'ee nama gurguran natti heerumsiisii naan jedhanii maal jette yaada kana sitti himuu hin barbaanne garuu baay'ee cannaqamee ture dirqama kaasii himiirata barbaadamte waan taate dirqama kanaaf sitti waan akkanaa isinirraa fudhadhu gara isinirraa fudhadhu waan feetayyoo naan jettan isinirraa fudhadha naan jenne reefuutan gara kabiraa isinirraa fudhadha garuu kana waa'ee heeruma narraa fudhattu maa indee isin gisee baay'ee amma waan kuna biraan kella kanarratti jedhutte bakka kanaa kana dura ganaa chaanaalillee sii banuu wanni jedhaadha ganaatti barumsa keetillee ganaa bakka guddaa biyya laallee deemtaa naan jettanis duraanuu akkanatti na gorsisan garuu isin amma olkaatanii anamma ol ka'ee wanni kana siin jedhee famma ol kaatanii akkana laal yaada kiyyallee hin jijjiirre yoo barbaade biyya arabas ergaa yoo barbaade chaanaalii sii banaa haayizooshuu akka warra keetitti si bira jira kasiin jedhallee dhugaadha yaadni kee wanta tamma kaafte kun dhugaadha akkuma jirutti sunillee garuu mootu ganaa chaanaalii sii banee takka jette sabskiraaybii tokko irraa funaante kuma galchitee sa'aatii kuma galchitee haga guddiftu sanii asitti qaaraa cidhaan karaa guddattuu waan argeef biyya arabaa deemtu immoo takka jette laata afaan namaa biratti baay'ee makaraan jira kana hundaa manna heerumte bakka zanaa hajattee haa jiraattu yaadamu afaan takkanaa gara hoosaniirraa dura kana baratanii achiin eegatti biyyalaa deemanii sanii achirraa eegatti yoo siqanii malee akkanatti maal jettanatti hin dhagamu akkamitti akkanatti ta'a akkam malee barumsallee ganaa seenaa ganaa immoo biyyalaallee deemuuf yaalaa jira mitiire ganaa barumsa baradhaa ganaa biyyalaallee deemuu yaada qabaa yaada kiyya bakkaan ga'u malee hin barbaadu jechuu keeni kanaafuu immoo waan siin jedhe hin dhageettu kana amma isinirraa fudhadhu hin fudhattu ayyeen carrama kee fitti cufte dhiisi yoo ta'e deema waan bilbilaawwan ta'e nama biratti gurguraa bakka bilbilees niin gaafadha yoo ta'e biraa naa barbaadin naan jedhe tama biratti gurgura laale wayya hin barbaaddu hin barbaade hin gaabbu hin gaabbiin jedhe booda akka hin gaabbi hin gaabbu dhibbaan dhibbaa murteessite way booda qayyaramta alla kiyya barumsa kiyya taa'e baradhee dura fixee achi boodatti mokkora malee akkamitti achi booda mokkora hoddaa yeroo magana waan isaa achi booda qabaftee laala hoddaa akka dubartiin tiktook irratti as baatee siniin jaarti jedha dhiise mana jettee boottu dhuguma garuu immoo kun nama gaarii natti fakkaate argitee natti taasu mee itti yaadime itti yaadee natti mutu yoo jinna ammoo ammatti natti muru maal jedha itti yaaddu hin barbaaddu hayyee ka jabaadhu yaadni kee yaada gaariidhaanillee kanuma sirraawwachuu barbaada sibichatu biraankii nama godhaa miti anillee biraankii si godhaa jira achi duuba garagalii kaameraa laalladhu baguma biraankii ta'e maal jettu baguma biraankii ta'e maa dhugaa ta'e gammadee dura maal gammadare ina artare ayyaa daawwattoota keenya baguma biraankii ta'e naan jette Fooziyaan biraankii ta'uu isaa argina yoo dura natti aarte jechuudha bakka natti aarteeti natti aarte
Amaan jedhu garuu. Inni sudah jettee mataa keetiin murteessite? Hayyee Fooziyaan sirriitti haasaa kanaan maaliif akka ta'e hin beeku gisee piraanki irratti hojjetan dandeettu gisee namarratti hojjettu malee. Hundaafuu daawwattoota keenyaa yaadni Fooziyaa maashaallah yaadaan lafa uffiyanii guyyaa hunda lakki Fooziyaa oo isii waa balleessitellee har'a akkana malee boru kun hin taraa jedheetiin gorsa kiyya fudhatteerti. Abbaa fedhoo ta'ellee baradhee bakka yaade ga'eetiin jettee jirti maashaallah tabaarakallah barachuus barbaaddi. Biyya Arabas deemuu barbaaddi yuutuubis barachuu barbaaddi kamtu akka keessaa ta'u rabbitu beeka malee nu hin beeknu nu hunduuyyuu kanuma rabbi jedhe jiraataa irra malee isii ka kaamera ka'ime okay achi taree achi fedhi gaba deemaa lafaan lafna kalaas piraanki ta'uun isaa hafee bakka viidiyoodha amma piraankiin dhumeera hayyee daawwattoota keenya maashaallah tabaarakallah Fooziyaan akkana jetteerti gurreen tiyyalle kun ashuma jirti. Hayyee daawwattoota keenya share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa Fooziyaan heeruman barbaadu bakka yaada kiyyaa ga'uu barbaada jetteerti maashaallah tabaarakallah jennaani. Hayyee aga viidiyoo keenya xumuraan hojii turuu keessanii guddaa isin galateeffanna. Bye bye aga viidiyoo biraatti wal deemuu cufe. Yaada qabatte yaada. Hayyee yaada hin qabu. Akkan si mul'adhu haasee barbaadde. Yaada hin qabu. Yaada hin qabu. Inde ina arte. As baay'ee fuuluma isaa argan inde. Yaada hin qabaatti yara. Fuula guurtee Fooziyaan irraa akka duraan hin jirtu. Hayyee cufee garas hin jirin. Niyyaa isii malee itti dhufe isiin piraanki nama godhu malee.